Oromoo gaafasitti afaan ittiin barreeffamu waan hin turiniif akkaataan itti baratan rakkisaa ture. Haa ta'u malee obbo Abubakar ijoollummaa irraa jalqabee nama afaan isaatiif ulfina kennu waan tureef odoo namni tokkolleen hin barsiisin qubee Arabaa fi Gi'iziin afaan Oromoo nama barreessu ture. Afaan Oromoo sirriitti beekuuf kan dhagee qalbifachuu fi gaafatee galmeeffachuuf uummata keessa seenee mammaaksa, sheekoo, geerarsa, mirriisa, hibboo fi kanneen kana fakkaataa akkasumatti illee heeraa fi seera aadaa fi hooda manguddoon ittiin hojjetan bal'isee bare. Gara biraatiin odoo haala kana keessa jiru magaalaa Dirree Dhawaatti godaane. Gaaf tokko odoo sharikaa keessa dalaguu ture obbo Abubakar Musaa. Obbo Ismaa'il Muhammad Jaaniin na cinaa jira. Obbo Ismaa'il mana waliin dalaguu turan na fakkaata. Akkasuma na fakkasimi. Kana obbo Ismaa'il mana fincaanii keessatti sagalee bareedduudhaan dhiwaa jechuu ture. Isa addeefuu ture haa jennu. Kana Abubakar Musaa dhaga'e. Hay maali jeen sagaleen akkanaa tuni. Bar midhaan ittiin qabu jeen obbo Abubakar. Hay midhaan ani abbaa midhaaniitii miti jeen. Akkamitti akkanatti. Akkasanitti Abubakar Musaa fi obbo Ismaa'il Muhammadii fi Ali Shabbootiin buurri hiriyaa jaallaa jalqabame. Urjii bakkalchaa jalqabame. Walleen dura Abubakar Musaa baase tan Ali Shabboo fi obbo Ismaa'il wallisan irra guddaa walleeleen isaanii hunda keessanii jirti. Tan maaliin isaan fudhate ijalameen kuulaa yaa ilillii birraa ashiitee maawardi askootu mee birraa isii tana obbo Ismaa'il walaloo bareedduudha jedhee ceehee akka Ali Shabboon himutti. Ali Shabboo bira dhaqee Ali Shabboo isaa bara irra wahin nu arkee hijeen maali bari fiifuu midhaan afaan Oromoo kan era malee shimbirroo mana irratti nu fidee akka dhageeffattu godhu. Kana isaan lameen waliin sirba kana yedaleetti baafatanii wallisan. Tatti aantu ashiita shumburaadha ka obbo Ali Shabbootti. Ashiita shumburaa loosha bishaan biraa yoo beektan azeeba timiraa jannanni biraa. Kana obbo Abubakar haala akkanaatiin ni fudhate. Sambooda dhugaa isiniin jechuudhaaf sirboota naannoo sanitti wallifaman keessaa 180 kabaase isa. Isinii fi maqaa dhawaa. Abbaa keetii jeenaa ansilaasiin saamaa loosha ergoo caamaa askootu siyaamaa. An hamileen tiyya sumaa sa'ati hoo eenyumaa. Ansi jaallee yaa lubbuutoo cinqamee bar an kophaako. Kana hunda guddaa dhageessan Abubakaritti duuba jira. Ashiita shumburaa reefu jeen jira. Bareedduu wayyaa bareechituu si birattiin ka'ee koyyaa sirbituuni Dirree Dhawaa 1963-64 warra sossooserraayi. Akka jedhanitti. Ani gaafas xiqqaadha gaa. Hin dhalalleen jeenaa. Dhalalleetiin jira. Ammoo xiqqaadha. Bariitu ganamuu waariitu galgaluu na duraa mul'ataa yaada ooleen buluu. Birraan naaf barihee obbo Alii isteejiratti bahee sirba kana gaafa hollise kan achinitti urjii godhe obbo Abubakar Musaati. Deemi quufi dhagaytiyyaa dhagay gurraanii jaalalti dillee kunni waluu barraanii jee hoggaa shamaran dardarrii walitti dhufe. Ija lameen kulaa reefu jeen jira jaalalti jaalalaa mi'ooytuu qacalee yokka jaala garii numan beene malee jaaluma kottu yaa biiftuu tiyyaa if duraansi qabaa daawwitii tiyyaa sumaat daawwii qabaa meelaala rabbi jaa. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan nageennaan jennaan. Na jaalatte gama keetiin yoo hawwan kee ta'e malee kan ati feetu hin fedhan dureessa akka isaanii malee. Tan obbo Abubakar Musaa ifirraa barreesse. Abubakar Musaa wal beena waliin turre saahiba kiyya rabbi ramataa godhuufi intala warra dureessaa jaalate.
dureessallee akkuma reefuu obbo Mahdiin jee warra mootummaan ol kaa'ee maal illima godhate gaa qabeenya gaafa isaantu qaba san jaalatee warri intaa isa dide akkasitti na jaalatte gama keetiin yoo hawwan kee taate milee baaseef na laalisiin laalaa yaa shankoora aalaa jaalalti tunfalaa eenyurra laalaa nattiin jabaatiin gaa yaa o jaalallee ollaa sii urjii naajji'aa silaa waliin tollaa obsimee itti dhiisi guyyaa fidaa bar'isiisi isaaf barreesse onnee toomadooytuu naaf hin sossobamtuu gooytaa kee yaadadhuu hireen katabamtuu rabbi moo namumaa kan seera jallisee haati teenya takka eentu addaan nu baase kan baase obbo Abubakar Musaati roobee moo gannaa waluu odeeffannaa osoo wal barannee waluu jabeeffannaa si jaallee jaalala deemaa jaalalti deemaa sin barbaada hogguu gadin teenye takka ballama naaf qabi eessattiin si argaa sirba beetan sirbaa nama beeku jira as keessaa sirbaa jiru eenyu walisuu ture anaa miti Ismaa'eel sirba armaan loohi sirbii koo gama kiyya loohee sirbee loohee angama kee fiiguu kiyyaa jeen gaafasitti takkaana yaadannee hamma jiruu teeti yaa boontuu naanahi an hiriyaa keeti wajji nyaannee dhuynee hamtuu waliin feenu if keessa deebi'i meetti laali beenu sirbi tunis irra guddaan sirba isaa wahii duubaa qaba hiika qaba waan barreesseef qaba sirbi kuni gaafa xiqqoo shororkaan hawwisoo keessatti uumamte akka hiroonni hoggaa ija adda addaatti wallaalan lakkii akkanaa miti jee obbo Abubakar wajji nyaannee dhuynee hamtuu waliin feenu wal arkuwaan oolu haaya nagayetti hoggaa adda ayyaanu lubbuun rakkatti yaada keetiin shororkaawee hangam takkaan shororkaawee dadarkaawee yaa garaa jaalalaa sina yaadachiisa hirribaa dhiisii eessaa hin gacciisa yaa hiree hiriyaa ijoollummaarraa eegalii waan wajji dabarsine yaadadhu waniin himaa jiru kuni walleelee gaafas Abubakar Musaa barwaana jaan mataa walleelee warra gaafasitti akka ammaa kanatti hiit jedhaniini warra gaafas sirboota gaafas beekamanii irraa himu jira malee hundaa miti warra gaafasitti hawaasa kakaasan sirboota gaafasitti hawaasa kakaasan yaa ji'a kurna shaneessaa yaa hangudaa badheessaa bareenni kee fuula keessaa gammachuu eessaaniif geessaa yaa moozinaa isaaf barreesse zannuubee akkasuma jirti hin jirtu zannuubaa bishaan dhamdhama kee ayli na fayyisa si malee eenyumaa qalbii na wayyeessa kana hunda alfaabeetikaaliin kaa'ee kana hunda kan baase obbo Abubakar Musaati obbo Abubakar Musaa kana malees hawwisoo gaafa jaaramturraa waan dhaamsa hawwisoon dabarsaa turte fakkeenyaaf yaa ilmaan afran qalloo maaf tatteessanii dardara alagaaf cidhaan gartanii afaan isaaniitiin kunoo wal faarsanii dubarran keenya tan karaa yaatulleen wanni wallisan tan jaraati walleen jee kan ummata kakaase achirraa kaate wanni guddaan obbo Abubakar Musaattiin beekame kana malees isteejii irratti gaaboo dooyaa irratti gaaboo isaatu beeksisa oggaa beeksisu haala ittiin isaan kana dhiheessu matatti haala isaan qabaniin dhiheessuu ture fakkeenyaaf dura if beeksisa maal jaawgaa if beeksisu beektu caalaa caammaa mucaan cimaan odoo hin mucicaanne ceehee cuncuna coree miicee cunfee micciiree coqorsa caffee caammaa afu dhufee isin cufaa caljaa caqasaa jedha akka inni jawutti hin jenneen inni walitti dhaabee ja'a waan jawu beekaan amma waan inni jeerraa hin barreesse akkana jeeti beekaasuun waan akka walaandoo fakkaatu dabree buusa jedha gama asrii duumessi hin jiru haa ta'u malee galaanni dhufuun oolu jedha kun gaamal dira dhawaati otuma isaan ta'aa galaanni dhufee fuudha gara galgalaa adda namoota garagarii irratti dafkaatu argamuuf ta'a jedha kan mirqaanaa ta'ullee hin beekamu jimaa wadaa ta'uu ni mala oo'ii guyyaa kan irraa olii kookoollaa tokko nama obaasa kan irraa gadii buna baddeessaa siin takka nama feesisa jedha
واري بودا يقلس يوهالك لسه أصل جيرامي أنا دكتور خيسان سجل سيك أنا مريحة داجا تبرا تنسينا أبوتو رونجا إتيانا منستر تاسو تيت أنتيكان أبليسي مستر فرينتيتا كانوا فني كمتا فتريكيتا سباني باستا وكيلي ودو هترفتا هرب أنتيكه أكاسترو فتوت دبيت أتا تيتو تينياف وبتفته هترفته كوبيلي سببت سنين بتك جتشا تعرفجا وصو ديمو متاتس متاتا تان تكتام غودي فتة تكوت أبنان غرانيسا أكاديمات إيلان تفته إيلاو ودون هرتنيكه تنكلين سرانغا مكيني تيت إبسديا أرى غويا يادنو أبو بكري غمّچو ياده چوكامنا namoonni isa beeta yoo jiraatan waloota kan beekatan inni akkaan jechuu ture warri diranawaa Dr. Firaanfir beekuun ooltan Dr. Firaanfirii fi Abubakarii fi anaatu gaaf tokko waliin mana bulee achumatti duraan qopheessuun ni mala walaloo garuu hofla Dr. Firaanfir wajjin waraabanii yaa mucayyoo mana keessa jettu lawlaw jedha dilaaniin dhaabbee foddaan siin jahu haw akka kiyyaan kanuma mana keessan keessa jahu calaw fittina kaasee gara mana keessanii halaw hulaan cufaa taanaan godhe qawqaw namichi hamaa mooraa keessan keessa naannaw hattuu nasee fiiginsa gara kiyya haw qaalichi diinaa illaan xiqqashollee namaannaw dhufeetuma gurra keessa kabalaan na godhe zawzaw dheertuudha walaloonsi ani kabalamulle akkuma niyyaan tiyyatti milkaa'u isin dhufe dhungate umaatii miti anaa jecha akkas taateetti ani kabalamulle akkuma niyyaan tiyyatti milkaa'u jaalaluma teetii akkana namuu deemee atuu daa'u dhiisi gaanurraa atis yaa addeetu sinsinnaa'u yaatan onneetiyya keessa facaatee akka meeshaatti goote qalalaw buchuma jaalalaa natti as kenni haa godhu galalaw garaan kiyyaas jaalalaan haa xiillaw qaamni kiyyaas gammachuun haa riiqaw irbuun siif seena akkaan sirraan garangalle hamma rifeensi koo arraa'u yoon si gane kaballi namticha mooraa keessanii san gurra keessan haa akaa'u haala kanaan dhiyeessuu ture Obbo Bakar yeroo haala kanaa fi kan kana fakkaatan jechootaan miidhagsee ibsu Oromoota yeroo sanii kanneen afaan isaaniitiin adda fagaataniif raajii ture dandeettii isaa dinqifachuun jinniitu afaan isaa barsiise jechaa turan baay'een isaanii kun namaa miti akkasitti amanu ana hojjettee beektan namni tokko waan tokko yoo hawaasa caalaa godhe jaraatu fuudhee halkan barsiisee fide jaanii warri haasawwan hedduu Abubakar nama gaafa afaan Oromoo afaan qottuuti ja'amaa ture san afaan kun miidhagaa fi sooressa taachaa karaa hedduun agarsiise odoo obbo Abubakar guddina afaan Oromootiif wanni laate lakkaawame hin dhufu walaloo sheekoo fi haasawaa koflaa bira dabree asoosama hedduu barreesse hin maxxanne malee barnoota adda addaa warra kannan keessaa barnoota adda addaa warra kannan kan malee sammaas tiyaatira adda addaa kan qophaa'aa tures kan qopheessaa ture obbo Abubakari mee takkaan sinima waan inni barreesserra barreeffama isaarraa lamaan sinima tokko ka duraa waa'ee lubbuu abbaa dhabdee ja'a akkuma inni itti waa ibsa laala 1963-62 amata 50 dura jiinii hagayyaa dabree ganni seene ja'a barri daalachi hafuura isaa kan dhumaa duumessa daalacha keessatti baafachaa halkan bara haarayaa argamsiisuuf dhufe dukkantii raaree fi laggee walgeesse karfaffuun heddumminaan harca'uu jalqabde hangaasuu waluma faana gaarran gubbaarraa gara raaree walaqqisaa jiirkaa lafatti awwaalaa goohaa galaanaa kan waa halleen deemu fidde gaarranii fi layni dukkana keessa xalayaa gurraattii duutii irratti katabaman fakkaatan
ganda ededa qoonyee lagarra faca'ee san hurreen adda baafte ifaa lambaa xiqqishaa kan goojoolee jajalloo keessaa billig ja'u malee lubbuun namayyuu qeessa jalatti galte. Beeyladaan okhee gola isaanii bira jirutti dhihaatan saroonni goda isaanii lixanii dhokotan qilleensi karfafuu kan gaarranii fi laggeen iyyisiisee sagalee namaa baaresutti fidu malee waa takkalleen alatti nafu. Akka waan uumaan haala bara dabreef jecha isaanirraa dallantee qabbantii hamtuunii fi karfafuun jabduun qotootarraa haluu bahutti jirti. Halkan dukkana qilleensa hamaa kana keessa gurbaan daaddaan isaa bara 22 keessa jiru tokko galaanaa fi horofa kana keessa kan qabbantii qadaaddaa qaama isaa qaata goggoysite kan beelaa fi sodaan humna isaa fudhatan kan timni galaanaa haccuu isaa gurraatti dhoosee odoo hin ajjeesin hafana godhuuf kajeele ganda xirroorraa gara ganda damiin muummatti tattaafata jedha akkasii ibsa. Kan lamadaa kan himu fadhu waa'ee gammachuu diidaati. Mee dhagaa aruustichi jaarsi kan daaddaa abbaa aruustitti intala imimmaan haqattu tan akka nama ajjeesuuf deemaniini qaamni hadoodee irratti du'e fudhatee bahe jedha. Dubraa fi dardarri hellee fi dhiichisaan dabaalaa mana aruustichaa ga'anii gooftaa fi giiftii siree dheertuu agoobaraa baasan. Namoonni affeeramaniis waamicha kabajanii dhufanii kursiilee qophoota taa'an. Daleedduun burcuqqoo waliin dhadhawaa gammachuun ormara deddeemaa dhugaatii qicuu jalqaban. Wallisoonni yaamaman muuziqaa qoqqooxuu fi sirba isaanii babbareedduun daranuu lubbuu namaa macheessanii waan qoma keessa qaban dhoosutti seenan. Achi qarqara intala bareedduu takkaa taa'a jedha. Isii cinaa gurbaa isiin dubbachuudhaaf jecha babbareedaa if keessa barbaaduuf jira. Gurbaa kana maddii jaarsa dhugaatii wal faana dhudha'ee akka dabalaniif burcuqqoo waliin dha'uutu taa'a. Gara mirgaatiin jaartii nyaara isiitiin jaarsa isiitiin loltuutu argama. Haa turjii wayii jirti. Weelaalaa nurraa. Isii tana achis dullatti ilma isii tokkichaaf tan taatu dubra achi jiran keessaa barbaadduutu ta'a. Cufti isaanii garba dhugaatii fi taphaa keessa limanii waa hallee irraanfatan. Lakkuma halkan walakkaa'uun gammachuun ormaa goohatti jijjiiramte. Surriin isaanii machooytee arrabni isaanii dubbachuullee dadhabe. Aruustichi jaarsi kan machaawe kuni bakka isaatii ka'ee orma keessaa jijjigaa akka nyaatanii dhuganiif nama kadhachuutti seene. Kun hundi hoggaa ta'u aruustittiin bareedduun ijji isii lameen nama rifachiiftuun odoo olii gad mimil'attu gooha dila kana keessaa gurbaa dardaraa kan akka waan qaamni isaa lubbuu isaatiin adda baatetti kophaa isaa cinqamaa taa'u agarti. Haala kanaan ibsa. Akkanatti barreessuu ture obbo Bakar. Isaa haala kana jiru bara 1973 mootummaan Haile Sillaasee taraa duraatiif waan karaa Somaaleetiin olol irratti heddumaateef afaan Oromoo magaalaa Hararitti bante yoo yaadatta. Yeroo san inninis hojjettu mana raadiyoo ta'ee achitti galmeeffame achi seenee achi keessaayis waan adda addaa dhiyeesse. Ni yaadadama sagantaalee isaa takka yeroo takka hojii hafallu jetti. Torbaan dhufti. Torbaan guutuu afachuu hin danda'an hanga isiin dhuftu. Haala kanaan obbo Bakar Muusaa Wadaay galgala adoolessa 11 bara 1977 xumura qophii isaa yeroo hunda maal jaabeetu tan kutte gundoo ta hafte guddoo himanii fixanii birumaa lixanii ija. Akkas je'eetii gabbee ofiisa isaatirraa toora sa'aa lamaa xiyyitii naftanyaatiin ajjeefamee waajjiruma isaa biratti lubbuu isaa dhabe. Jechuun yeroo sagantaa isaa raawwatu waan isa mudachuuf taa'u kan raagee fakkaata. Adoolessa 12 bara 1977 galgala isaa gala deemaa jiru waajjiruma isaa biratti ajjeefame. Hayyichi afaanii fi aadaa Oromoo Obbo Bakar Muusaa odoo dandeettii dila qabuun hojjeteen quufin umrii 35tti qaxara cabe. Hawwii fi abdii isaatiin adda bahe. Uummata Oromiyaa irraahis hayyuun afaanii fi aadaa hiriyaa hin qabne wareegame. Tana yaadannoo Obbo Bakarii
galatoomaa waan dhaggeeffattaniif.